fageenya irra teettanii bilbila nama tokko heeyyamaan akka itti koontirool gootan isin agarsiisuu dhufe. Gaafii filannoodhaan amma dura isin gaafadhee ture yaada wal falmisiisaa hedduu ka'e isumarratti hundaa'uudhaan barnootaaf kan isin fayyadu keessaa qabadhee dhufee jira. Inniin suni maali yoo jettan as teessanii bilbila namaa heeyyama abbaatiin koontirool gootanii seentanii kutaa barbaaddan keessa seentanii waan barbaaddan laaluudhaaf keessahuu barnootaaf isin fayyada. Nama bilbilli harkaa hidhame barsiisuudhaaf agarsiisuudhaaf bilbila namaa hiikuudhaaf bilbila namaa sirreessuudhaaf dhibbatti isin tajaajila. Barnoota kana barnoota amma dura jiran screen sharingii amma dura jiranirraa wanni adda isa godhu fakkeenyaaf warri messengeraan screen sharingii fayyadamtan group irratti telegiraama fi zoomiidhaan fayyadamtan abbichuma isin agarsiisetu isinii sochoosuu danda'a. Garuu kun akkasii miti faallaa saniiti. Sihii koontirool nama goote santu situ bakka barbaadde seenuu dandeetta bilbila nama sanii bakka barbaadde ofii keetii tuquu dandeetta kutaa barbaadde keessa seenuu dandeetta. Yeroo bilbila namaa keessa akkas heeyyama abbaatiin seentanii keessa deemtan san abbaalleen isin arguu danda'a isin bira taa'ee jechuudha. Abbaan biraa deemuu fi bira jiraachuu danda'a. Garuu yeroo seentan waan hamaa yoo argitan adaraa rabbiin aarinaa akkasumallee yoo akkamillee taatan waan hamtu achirratti harkaan raawwatina yookiin harkaan hidhina yookiin foormaata harkaan godhina harka keessan jira waan ta'eef jecha bilbilichi sun akka keessaniitti itti fayyadamaa barnootaaf qofa irratti wal gargaara isiniin jedha. Ittiin barsiisuudhaaf bilbila nama harkaa hidhame ittiin namaa sirreessuudhaaf dhibbatti ofii itti fayyadamaa ture waan ta'eef jecha waggaa 3-4 dhibbatti nama tajaajilaa waan akkaan namatti tolu. Fageenya irraa biyya feetanirraa koontirool gootanii bilbila nama sanii akka barbaadanitti waan barbaadan san sirreessitanii fi deebisuu fi ni dandeettanii. Barnoonni har'aa kanarratti xiyyeeffata. Warri yeroo biraatiif gara chaanaala kiyyaa dhuftan waan diimtuu san tuquudhaan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti makamaa isiniin jedhaa cufa keessanuu isiniin jaaladhaa. Amma asumaan gara barnoota. Tolee hordoftoota kiyyaa appilikeeshinii kana argatuudhaaf jalqaba bilbila keenyarratti gabbuusuu qabnaa. Isa gabbuusuudhaaf pileestoorii seentan. Pileestoorii erga seentanii akkana jettanii itti katabdan. TEAM jettanii irraa siixanii viewer jettanii katabdan. Yoo isin V katabdanuu inni isinii dhufa bifa kanaan team viewer jettanii itti katabdan. Team viewer jettanii erga itti katabdan team vieweriin kunoo team viewer remote control ka jedhu isinii dhufa gad buufattan. An gad buufadhee jira waan ta'eef jecha isa asumaan open jedhaan. Team viewerii kiyya gad buufadhee jechuudha. Team viewerii kiyya yeroo open jedhuun control remote device ka jedhutu naa dhufa. Isa keessatti bakkeen kun bakka duwwaadha. Personal ID maatii kee yookiin nama qaama gargaaruu barbaaddan ID isaa bakka irratti guuttu kun control bakka itti gootuun kun yoo erguu ni barbaaddu. Keessanumaa immoo bakka kanaan open quick support wanta jedhutu jira. Isaa kana gabbuustan yoo feetan gabbuustan. Garuu amma dirqama bilbilli kun bilbila kiyya kan ittiin control godhuu barbaadu. Bilbila nama control godhuu barbaadu san ammoo kaameraa duubatti isinii garagalchee isin agarsiisa amma. Bilbilli nama irratti control godhuu barbaadnu san irratti immoo ka gabbuufamu kanaa miti jechuudha. Amma kaameraa duubatti isinii garagalcha. Kaameraa erga isinii garagalchee akkana jettanii katabdan kan nama sanii jechuudha. Quick support team viewer jettanii katabdanii erga quick team viewer support jettanii katabdan open jettaniin erga isinii dhufe jechuudha. Open yoo jettaniin bifa kanaan isinii bahe innillee bifa kanaan yoo isinii bahe amma kuni jala kanatti your ID jedheet isinii dhufe ID isinii kenne send your ID jedhee isinii kenne kareefu sun immoo bakka duwwaa ID irratti guunnu nu gaafate kuni bilbila nama saniiti. Kan amma ittiin waraabaa jiru kun ammootu bilbila kiyya jechuudha. Amma bilbila kana lamaanuu wal cinaa kaayetiniin isin agarsiisa. Erga haga kana deemtan amma asiin asuma irratti dha. Maarree kabajamtoota kiyyaa amman tana bilbila lamaa wal bira finne jechuudha. Kun bilbila namicha control gochuu barbaadnuti. Kun ammoo bilbila kiyya kan ittiin control godhuu barbaadu. Amma team viewerii seenaani. Team viewerii erga seene amma asirratti ka hubachuu qabdan namichi control godhuu barbaadnu bilbila kana. Bilbilli isaa ID baase quick support seene inni. Anammoo team viewerii seene. Isinii gala jedhee yaada. Amman tana koodii asirra jiru kana itti nayna. Koodii asirra jiru kana guutuma itti nayna 16 80 11 9 9
amman tana koodii kan itti naqne jechuudha. Hin argitan jedhee yaada. Bilbila kana lamaan jechuudha. Kun nama qunnamuu deemnu, kun immoo bilbila kiyya. Amma control goona. Control yoo goone amma kun external connecting jedhaa jira. Amma itti ergamaa jira nama sanitti. Kunoo kan nama sanii amma allow akka godhu gaafate. Allow goonee jirra. Amman tana barbaadaa jira kun jechuudha lamaan isaaniitu. Allow goonee jirra. Hinaaga networking connect godhu. Amma connect gochuu didee jira networking amma illee irra deebinee connect akka godhu gaafanna. Allow goona. Amma kuni asirratti start nuun jedhee jira connect ta'uudha fi start goonee jirra. Yeroo start goone kun jawaala kiyya kallattiidhaan isa bira dhufe wal qunnamee jira. Amman tana bilbilli kun narraa fagoo jira. Ani biyya biraa jira kun biyya biraa jira. Amma bilbila kana laala yeroo asii tuqu hin argitan jedhee yaada. Hin argitan jedhee yaada. Bilbila lamaan hin argitan jedhee yaada walitti isinii kaleessa. Amman tana WhatsApp nama sanii keessa seenna yookiin galaarii nama sanii keessa seenna. Fakkeenya galaarii nama sanii seene. Kuni bilbila nama biyya biraa jiruuti. Akka isinii galuuf kuni Samsung Note 10dha kuni bilbila kiyya lamaanuu koodii seenee isin agarsiisa. Amman tana kunoo waan namni sun keessaa qabu keessa seenee ilaaluu ni danda'a waan abbaan kun keessaa qabu jechuudha. Fakkeenya suuraa jawwee asitti ilaala asitti ilaala. Amma shimbirroota tanin tuqaani. Bilbilli namichaa isa kana jechuudha. Yeroo shimbirroota san tuqe kunoo wantoonni kunnaa dhufan. Waan inni galaarii keessaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa tokko asin baasa. Suuraa kana as yoo baase akkuma bilbila kiyyaatitti delete gochuu ni danda'a jechuudha. Hin argitanii miti kunoo delete waan asii godhu achi eega. Kunoo delete akka godhu na ajajee jira. Kunoo wayitan asii godhu kanarra illee hin ta'a kunoo laala. Argaa jirtan amma bilbilli kun tokko akka isin hin jenne bilbila kana isin agarsiisuudhaaf amma bilbila kana seennee ilaalla. Setting isaa seenna. Setting isaa seenaa. Networkiidha waan dalaguuf jecha networkiin ni harkifata yeroo tokko tokko. Amma storage isaatiin akka isin galuuf isin agarsiisa bilbilli kun lamaan akka garagara ta'e. Amma kana device care haa jennu. Device carein kun amma kanama control goonee saniiti abbaa bilbila kanaa jechuudha. Abbaa bilbila kanaa keessa seennee jirra. Abbaa bilbila kanaa kunoo aslaala amma asitti ni argitan jedhee yaada. Geegaa 32 qaba. Geegaa 32 qaba. Bilbila kana jechuudha bilbila nama kanaati. Amman tana kiyya isin agarsiisa. Kiyya mootu akka mirkaneeffattaniif isin agarsiisuudhaaf guutuu akkatti keessaa utaala. Home buttonii tuqee amma siitingii kiyyaa seenee jira. Siitingii kiyyaa isin agarsiisa amma. Bilbila amman tuqaa jiru kana. Kareef control godhe GB 32 qabaachuu isaa argitan. Kun amma laala kiyya 128 qaba kuni. Kan dura isin agarsiise sun ammootu kuni 32 qaba. Kuni 128 qaba. Jawaalli kun garagara. Amma bakka duraa sanitti deebi'a. Screen cut godha jechuudha kana. Screen cut yoo godhe dhiifama kun narraa dhaame. Screen cut yoo godhe team viewer keessatti screen cut hoyta godhe team viewer keessatti yoo deebi'u amma isa akkuma duraatitti qunnamee jira jechuudha kuno. Ni arkitu jedheeti yaada. Amman tana bilbilaan oofaa jiru kun bilbila sani. Abbaan kanaa biyya biraa jira distaansii qunnamee jira. Amma asirratti kalaaluu qabdan jala kanarra humaan jiran kana. Kana mootu jala settingitu jira. Settingin isaa bakka ittiin cut godhan kunu bakka kanaan jira jechuudha. Waan tanaan beeytan. Amma namichi suni nabirallee taa'ee nabirallee jiraatu baatee ana kasochoosaa jiru. Hin argitu jedheeti yaada. Bifa kanaan settingii keessa seentanii waan barbaaddan keessaa delete godhuu keessaa sirreessuu fi ni dandeettan. Ammootu asirratti tooftan biraan jira. Amma kana hayyama abbaatiin seentan. Waan abbaan isin hayyame abbaalleen taa'ee isin argaa jira abbaan kana. Fakkeenya kun kanarratti ilaala kun abbaa bilbila saniiti. Meeqa irratti bilbilame? 6 irratti bilbilame. Kanarratti illee ilaala 6 irratti bilbilame lamaan irrattu.
akka qunnamuu dandeettaniif akka harka keessaniin koontirool gochuu dandeettan ifatti isinii gale. Amma abbaan kanaa yoo ofirraa isin baasuu fedhe yoo namni akkatti isin qunnamee isin keessa jiraate dhuftaniituma quick supportii tana seentan isin abbaan bilbilaa jechuudha. Kuni namicha qunnamee jiru kuni koontirool godhaa jira waan fedhe godhaa jira kuni. Isin immoo bilbila keessanii yoo isin seenu akkasitti argitan dhuftanii quick kana seentan. Quick kana yoo seentan abbaan bilbila kanaa jedha kuno Samsung SMN abbaan koodiin isaa 77 duwwaa F kun namni hin beekamne unknown has connected namni hin beekamne connected si godhee jira device kee kanaa siin jedhee jira kuno amma screen sharing active akka deemaa jiru si hima. Namni hin beekamne abbaan Samsung kanaa si qunnamee jira jedhee si hima. Samsung sun eessatti baa jira kuno bakka ati argaa jirta jechuu bakka ati amma abbaan bilbilaa jechuudha. Abbaan bilbilaa akka qaqqabatee waan fedhe keessa seenee haasayaa jira haa jennu. Yeroo kanallee argaa jira abbaan sun qunnamee jira. Amma ani messenger keessa haaseenu an abbaa bilbilaati amma nama isin jalaa harkifattanii san jechuudha. Messenger keessa yeroo ana siin jiru eega qunname inni achiin keessa jira. Garuu tooftaan kun tooftaa itti abbaan kun ofirraa koontirool godhee baasuu danda'u isin agarsiisuudhaaf. Amma messengerii irraa baasee jira waan ta'eef jecha kun asirratti illee seenu messengeraan jawala kanarraa baasee jiran fayyadamu. Amma asirratti kan isin agarsiisuu barbaade akkuma itti connect gochuu dandeettanii fi connect itti gootan isin agarsiisuudhaaf abbaan erga akkatti keessa seename abbaan kanaa mootu asuma tuqeet quick support godhee keessa seenamuu isaa yoo beeke ofirraa baasuudhaaf jechuudha. Exiin takka gubbarraan dhufti kun exii tana yoo inni tuqe kun akkatti akka cufu gaafata. Yeroo inni achi akka cufu gaafatu abbaa kanaallee kaasii qunname kana nama qunname kanallee hin gaafata kun asii. Amma kuni dafee irraa cancel irraa godhuu ni danda'a. Laal akka inni irraa hin baafne cancel godhuu danda'a. Garuu abbaan kanaa dafeetiniin osoo inni cancel irraa hin goone dafee close irraa godhuu qaba. Amma close irraa godhe kuno hin argitan jedhee yaada na baasee jira ofirraa baasee jira. Heyyamaan control gootanii waan barbaadan qunnamtanii akkasitti gochuu dandeettanii. Kana fakkaata heyyama abbaatiin akka barbaadanitti jawala kana sochoosuu ni dandeettanii. Kana fakkaata isiniin marree kabajamtoota hordoftoota kiyyaa barnoota armaan gaditti isinii kennerraa waan hedduu akka barattan abdiidha qaba. Akkasumallee wanni kun hin danda'amu warri naan jechaa turtan akka danda'amuu fi akka dhibbaan dhibbatti itti amantan irraa argitan yookiin irraa hubattan jedheeti abdii qaba. Yeroo dabre warri waan akkanaa hin danda'amu ni sobdaa muudii qabattaan jettan warri irraan dabritanii sobduu ijiilduu afuuftuu atiinii hin beeknaan jettan ilma haa kan shan ta'ee dhufu afaan kootti haafu jedhe hacheen hunda keessanuu ni sun isiniin jaalata fayyaan haa ta'an akka irraa abdattan dhugaa ta'uu akka mirkaneeffatan as teessanii bilbila nama isin hayyamsiistanii san koontirool gochuu akka dandeettan dhibbaan dhibbatti anatutti isinii gaafatama daatamman keessanii billi keessan nagaa qabaatu malee isiniin jedha hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti isiniin jaalata maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Love you so much. I am Oromo Faris. I am Oromo Faris. Yeah, what Oromo Faris.